Hello. 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 Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa keessanii jirtu. Nagaa alhamdulillah. Nagaa galata waaqa. Baga nagaa taatanii haadha Simbooti. Rabbi jajjabina isiniif haa kennu. Amiin. Abshira. Isiniifis firoottan hundaafuu uummata Oromoo hundaaf jajjabina haa kennu. Dhimma Simboorraa isin gaafachuu barbaadeetanii waan xiqqoo. Maqaan keessan eenyu jedhama? Loomiidha. Loomii. Adde Loomii dhalattuu naannoo kamiiti isin? Dhalattuu naannoo kamiiti isin? Meettaa Walqixxee. Meettaa Walqixxee naannoo Shawaatii? Shawaa Lixaa. Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxee. Ayyee mee xiqqoosii dhimma Simboorraa nutti himuu dandeessu? Simboonii yoomi wanni kun kan irratti raawwate sa'aatii meeqatti akkamitti mee waan irraa beektan nu himame? Naannoon sa'aatii 9:00ti. Ayyee. Gaafa 21. Ayyee. Gaafa sana naannoo sa'aatii 9 san keessatti akkuma ilmoo haati ilmoo ishee ergattuun kaati dhaqiitoo suuqii dhaqiitii buna nuu bitii kottuu jedhe. Mana keessaa buna nuu bitii kottuu itti ergitanii? Suuqiin ergee. Tole. Isa suuqii sana gattee buna sana nuu bittee dhuftee buna irratti naqadhee taa'ee buna ashaa ture. Buna sana otoo naashawuutiin kottu dhaqiitii kaardii nuu bitu kottuu abbaa keetiin dawwallaa hin jedhe. Achumarraan qoshi duraa dhaqee shintibeetii dhaqee dhufuu maamunaan jette. Dhaqishiin jedhe. Tole. Anaaf amma ka shintibeetii sana dhaqee achirraan deemteesse. Buna sana miicee akaa'ee tumee mucayyoon ijoollee kaardii dhabde moo maal taatee sadattee deetananii mana walakkaa daandirraa xiqqoo ishii gara hoteelatu jira fuuldura keenya sanii. Manyitaan keenya duubarraa diraamaa laaluu dadde moo maal ijoollee mucayyoon nahee sadattee doggaan akkana gadi bahu bakka teekinooloojiinis hin jirtu. Eessatti ijoollee mucayyoon suuqirraa dhabde moo kaardii dheetana naannameetuma gara mana keessatti ol deebi'an. Hogganaan gara manaa keessatti ol deebi'u amma deetanan gad deebi'ee karambullaa wayitutu manyitaa keenya fuuldura mana puulii isatu mana keessa jira. Duuba sanarra jira mucayyoon mana puulii taphachiistu immoo achi taphachiisaa jettee puulii taphachaa jiru. Mucayyoo waamitananii Simboon koo achi keessa jirti hin jedhe. Lakka hin jirtu ishiin as keessa hin argine lakka hin jirtu naan jette. Achumarraan Simboo jedhee raawwadhee sanii intaatoo shintibeetiin dhaqaa naan jette yommuu kaardii nu bittannaa shintibeetiin dhaqaa nuun jette mucayyoon sadatteennas haraati nuti nama abbaa jiraa shintibeetii keessaatti namni akkanumatti shintibeetii keessaa gadi ba'e mana fincaanii keessaa. Achumarraan haadhee kanan gara mana keessatti ol deebi'ee san amma garaadhumti waa dideena dhaabbatee gadi ba'e. Ammoo ganaan gadi ba'u mucaa wayii mana fincaanii dhaquudhaaf kaataa yaa caalaa Simboo bakkeetti argitee shintibeetii dhaqee tananii kaatee siibitee dhufanaan jettee bakka isheen natti nabe argitee dakattii jennaan hin argine lakki qoloonni gaddeebi'ee tanan hoggaan gaddeebiif si ilaalaadhee mucaa shintibeetii bite. Ayyee. Mucaan hoggaa shintibeetii bitu edaanni oggumaan gadi taa'u asii achi argee deemni mucaan Simboo innaan na diddeedee mucaa shintibeetii keessaa gadi beetuma mudhii qabatee dhaabbate. Maal caalaa achi jirti moo maali babbareessirtii nan ergadheen bee akkamitti achi jirti moo maali gurbaayee hoggaanaan jedheeni kaadhoo fooyin irra jira. Fooyit irra jira. Ayyee.
Achuma irraa ani bakka ani yeroo sana bira ga'ee mucayyoo xiyyaa achirraa buufachuu hin dandeenye naasurraa nan keenan illee. Fannifamtee jirti jechuudha? Hayyee. Waan fannifamuu akkumatti bakka namuma hirkatee too'ii dhaabbata sitti namatti fakkaatti. Ani bakka achuu naasurraa nan qabame yeroo sana hoggaananiyyuu warri sabni fuulii taphachaa rasuu muluu isaanii gadi yaa'anii maal taates naan hin jennu. Mucayyoo xiyyaa achirraa waan tokko gargaaruu hin dhaan. Ani yeetanaan garan itti kaadheen beeku nan beenatti fakkaata yeroo sana isaanis mucayyoo xiyyaa naa gargaaruu hin dhaan anuma duukarra yaa'anii too'ii deemanii ba'anii. Erga sanii qaamni biraa dhufee mucayyoo xiyyaa achitti naa gargaare. Mucaan waanuma daqiiqaa muraasa keessa lubbuun sii darbee jechuudha. Mana fincaanii keessaa namni ba'e sun to'annoo jala ooleeraa ree? Hin beekne nammaa fi lakkan hin beeku oolchan ta'ee waan isaan godhan. Amma baay'ee nama gaddisiisa haalli mucaa keenyarra ga'e kuni baay'ee nama gaddisiisa. Amma namoonni to'atamaniidhuma jiru moo bahaniiru? Lakki to'atamaniidhuma jiru. Dubartoota miti kan qabaman dhiirri wanni qabame ni jiraa? Quban qabu dubartootuma san malee. Hayyee mee uummata Oromootti maal dhaammattu? Ani wani nami dhaammadhu mootummaan ogummaa isaatii fi beekumsaa fi aangoo isaaniitiin na gargaaranii dhiiga mucayyoo xiyyaa naa barbaadudhaa fi qaama kana mucayyoo xiyyaa tanarratti wallaallee ola deemtuu tanarratti gingima tanarratti kana magaalaa geggeesse kana amma dandeettii isaanii biyya keessas kan jiran alas kan jiran namni hundinuu gumaa mucayyoo xiyyaa akkanaa barbaadanii hankanaan alaa wanni hin jedhus wanni dhaabus maaltu jira kunii sammuun keenya biizii nu ta'e waan tokko iyyuu dubbachuu hin danda'anii beekatooyii waan nama isaan gargaaree akkana gargaaran kanuman dhaama wanna biraa uuman qabuun. Galatoomaa ulfaadhaa jajjabina isiniif kennuu isiniifis maatii hundaaf jajjabina isiniif kennuu simboonii hangafa turtee immoo simboo malee ijoollee daa'ima kan biraa qabdu? Lakki shanaffaadha. Simboo shanaffaadha jechuudha. Umuriin sii waggaa 8 jedha gariini umuriin sii meeqa? Waggaa 10,2006 dhalatte. Hayyee. 2007. Egaa jajjabina isiniif kennu maatii hundaafuu isiniifis jajjabina kennu deddeebinee isin hordofnaa waan jiru galatoomaa ulfaadhaa jajjabaadhaa isinii waliin jirra uummanni Oromoo guutuunis uummanni miidiyaarra jiru sagalee isinii ta'u jira ammas sagalee isinii taanaa galatoomaa ulfaadhaa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma isin dhagahaa turtanii kuni haadha Simbootii. Hundi keenya iyyuu bakka jirru haadha Simbootiif sagalee ta'uu maatii fi firoottansiitii jajjabina hawwina hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana do it share copy link repost gochuudhaan akka mucaa kanaaf ilmoo keenya kanaaf Simboodhaaf sagalee taanu isiniin jedha hunduma keessan rabbiif jecha isin jaalladha yeroo gaarii naa qabaadha galatooma.